baatanii maaltu nu barbaachisa akkamitti waliin jedhu maallaqni akkaataa nuti seebii itti godhu jiru kun akkami maal godhuu qabna ijoollee teenya tanoo akkam godhuu qabnaan maal haa ta'an yoo jettanii jaalawwan kiyya ka islaamaa wajjiteessanii wajjin haasofne hay maaliif waliin hiikne waliin hiitan malee obboleessoo tana dhamala tanudhii soonsaa oduu qabduu mobaayilii namattaa goggogeeti onnotiidhaan lack of communication obboleessoo girgiddaan dhawiiti jaartiin teenya tun jaalawwan kee islaamaa wahii gabra namuutuu yoo ammaan tan isin gaafadhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana keessa dalaguu hin turre kophee isaanii ta irraa citte bi abii huwa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hodhachuu hin turre tanii dardaraa miti qeerroo babbareetoo naami hoteela geessu waan garii gargaaru yeroo hirrii barraa kaatan isin sitaaraa tottolchitanii makaddaasan tatarrisu wallaahi ni haaroo Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi jaalala ajaa'ibaa nu garsiistanii waa haqa waa hin godhannu rabbiin nu cufaatu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa gannu. Wallahi yeroon akkas jeesan ani hedduu nagachisiisa keessaawoo amman tanani jira miti karaa meeqaanii roorroon jirti beete. Ani muslima lammii keenyaafis yeroo laalte nan gammachiisu. Nama tokko yeroo wal fuudhee adda ba'ullee wallahi waan na gammachiisu miti nama aylii qabu qalbiin jiraattuu taatellee waan nama gammachiisu maaliif ni beeta maallaqa akkasitti san cufa baasuu miti garuu rakkooleen garii maali ni beetanii ammaan tana tuni barra addunyuma guutuu jirti beete gaafa tokko yaa dardara islaamaa hin sodaatinaati fuudhaa je'eetitiin jaalawwan kee islaamaa gorsallee gorsi'an tokko gaafa tokko qabneetitii viidiyoo sanis feesbuuk irratti poostu goonaanini naafintaanee nanje koomanti jalatti bar daakis ka ajaa'ibaati dhufeetitti bar waan imoojii ja'ansanii jiraami like love care kofla hahaha tajettu jira bar taan imimmaani jiraami aangirii jira daak dhufeetuma aangirii sanitti qabee boosa akkamitti kana sambooda maal jenne ni beeta aboo makaddaa qabattee yeroo beete gaa aboo rabbi makaddaa sitti abarreeju jenne ragee akkasii miti boo maal taate ni beeta irra hedduu bakkee ammas itti badde yeroo garii maal seetan ni beetanii jaalawwan kee islaamaa gama dhiiraatirraa nuti boo rakkoo qabna boo takka boo wala haa komannu komii jaalalaa takkaa jiraa miti maal seetan ni beetanii jaartii teenya tana lack of appreciation jira irra hedduu ammaan tana jaarsaa fi jaartii maaltu isaan hiikaa yoo jettan waan biraa himuu maltanii cufni keessan mee nama tokko gaafannaa achirraa jidduu mee jaarsaa fi jaartii waanuma tokko kanaa himtan gaa hin sodaatinaati mee maalitti walii kan mee nam tokko achi birarra waanuma takka hin sodaatinaa gaa abaluu hin jenne bar namummaan tokko harka baasaati waan akkanaatiif hiikaan san dhufte mee maal jettan hay sodaatanii haya unnu inni baase haya wal mari'atuu dhabu haya gama kanarraa hoo isaa baase haqa walitti himuu dhabu achirraa hoo haya ati shari'aa irratti ta'uu dhabu haya nama biraa gama sanirraa haa teessoo haya guddoosiiti waliigaltee dhabu tanaatu tuutu hiikaa akkasii mukkam jaarsaa fi jaartiin waliigaluu dhabu eenyutu je isin keessa nama tokko jeera amma nama biraa yoo laalte laa nuti gaa naamusaatiif akka gaariitti waa keessa waa saniif hin dhufneeti mana hirribaa rakkootu jira san hima kaan ammoo maali mani beeta rakkoo maallaqaa gaafa tokko an riisarchii irratti laaleetitiin 192 ta Itoophiyaatiin daataa isii hin beene malee ta biyya biraa maal ni beetanii lack of communication jaarsaa fi jaartiin ta'anii wajjin haasawan jaalawwan kee islaamaa ofii naa godhaati na offolchaa isiniin jechaati ganda keenya gurbaa tokkoo fi nikaa godhame jaalawwan kee islaamaa intala bareedina anaa miti obboleetiitii yaatu agari ani waa hin dheene aruuza obboleetiitii yaa naayim yaa hakaa naan jette obboleetiin tiyyatu lubbuu naa baasti anaafisii walii saahiba bakka jirtutti rabbiin shamarran teenya cufaatu rabbiin waa tiksu maal jette ummul hasan jedhaniini juharaa jedhaniini bareedina isii dhiisi naan jetti bar yoo laalteen lafa laaltuu tan obboleeso hin qudhituu jettee boo namaafu bishaan fakkaatti naan jette garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa baatii sadii
dakkan dakkaate manni isaanii aboo kanaa mitigaa ni ulfaata gaaboo jaaloo baatii sadiitti moo akkamitti adda baatan akkana ta'uu hin qabu ja'anii titigaa isii tana hin deeminii ja'anii gorsaniin gaarii miti rakkoon jiraattus gaa furmaan ni jira ni finnaa jennaa inni maal jettanii beektanii jaarsi kiyya miti mobaayil miti sa'aa 24 inni akkanaa jette obboleessoo qabatee miin irraanfateen as cinaa jirti obboleessoo jaartii bareedduu oduu qabduutiti ati mobaayiliin taphattaa yaa miskiina balaa eegaa meelaaliga mobaayil irratti goggogee inni hunnooti like እንዴ የተባለው ነገር አየ አደ ምስኪን ወላማ ምስኪን obboleessoo tana dhamala tamudhii soosaa oduu qabduu mobaayiliin taphattaa goggogiiti onnooti ilaal lack of communication obboleessoo girgiddaan dhawiiti mobaayil jaartii tee wajji haasawu keessaa'uu jaalawwan kiyya ka islaamaa ammaan tana irra hedduun namaa bara babeekamuu fadhaa miti yeroo beekamtan faa ilmi namaa isin cinqa yoonin isin hin jiru silkii isinin dhawee sak hatta atii fi isii yeroo akkan arkan obboleessoo qabii flight mode irra kaayi maal sii dhaba anna isiidha isii wajji haasawu wajji wal marihatu taan ammoo lack of appreciation hin jenne jaartiin teenya tun jaalawwan kiyya ka islaamaa wahii gabra namuutuu yoo ammaan tana isin gaafadhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana keessa dalaguu hin turre kophee isaanii ta irraa citte bi abii huwa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hodhachuu hin turre adhaanumaa fi barkaraa masgiidaa deema malee giifti Aishaa radiyallahu anha ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alaihi akkamii jennaan mana isaa warra isaa haajaa isaanii keessatti jiraataa haajaa isaanii keessatti haadha waan isaan fadhan aannal ilmu bishaan fidu garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa nuti ni goona dhugaa walitti haayimu aboo wahii gabraa dubare mee obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana isin horii dhabdaniiti gaafa tokko mee arraan tana yaa jaalalleetiyya yaa bareedduutiyya yaa guddishaatiyya arraan tana naaqana hin godhinii ala baanee nyaannaa akkana jechuun hin jirtu arraan tana hiraata dhiisi manatti hin godhin nun deema jennee arra fataazanaa jennaa jettee jaartii ta'e hiraata baastee yoo wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru narraa qabadha hamma duraan isinii dalaydu sandaran isinii dalaydii yoon isiniin jeekam jettan garuu horii ni qabna hin beenu walla sheekootii masgidaatis gorsaa kanaa godhaa jaangaa rabbii jira wakam jette eegaa ay dhugaan isiniin jaabara jaartii ta'e fuutee deemuu gizee waan takkasii goote galatoomii baarakallahu fiiki rafa allahu qadraki rabbii yaadaa muraada keessa yaa guutu yaa hubbiitii wallaahi an barsiin jaaladhaa bar siifimee dhiyootan warabbil kaaba naaf hin himne siin jetti hunnuuti ammaan sii maana dhageeka wallaahi an lubbuun sii baasaa yaa jaartiti yoo jetteen gammaddee moo hin gammanne haa dubaree isinoo maaliif qorqoddan korsii isinii kanninu tana rabbii jira booy ja'iin akkunumatti tekstii ammaan tana zamanni damana teknooloojiiti miti hubbii siyaadeetiin jira jettee yoo ergite anis siin jettii bar lack of appreciation gatii guddaa isiif kannuu dhabu tanaatu tuutu isaan diigee yoon isiniin jeekam jettan jaalawwan kiyya islaamaa waan biraa haasawa maallaqa laa jaalawwan kiyya islaamaa yoo tujjaarummarra dhalate malee bar namuu miskiinuma eeguma sanii isaaf dabarte riskii bal'oo halaal isaa rabbii isinitti haa cabsu boo maallaqni warabbil kaaba ni dhufa keessaa fuudha keessatti moo meelaal takka sallu ala nabi isma rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dardara sodaachuu fuudha sodaafillee isiniifillee tana isinii taati maal jeeni beetanii wal hadiithu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadi wa abu daawud fi sunani wa ibnu maajata fi sunani wa nasaa'iyu fi sunani wa sahaa wa allaamatu al-albaaniyu fi sahih al-jaami شوف سانيتي في ربي الرحمة أقول رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله أونهم ذات ليس دي الله الرتي ثبت هذا الله الرتي حق أونهم إسان سنغرغارون الله جل جلاله جالوون كي كسلاما نمس دين كان أنا تتوتو غرغارا جئتي وبي إسان إفسيني ورأى الدنيا في آخرة الرحمن وبي إسان إفسيني رئيسين أتاس
Anaatu isaan gargaaraa je sadeen san keessaa tokkoffaan eenyu ni beektanii almujaahidu fi sabiilillah isa duulaa tahee karaa Allahaa keessatti namni fi sabiilillah sayfii isaa qabatee jaalawwan kiyya jihaadatti seene yoo miskiina tahe dureessa tahee deebi'a yoo du'e ammoo shahiideedhaati firdoosa al'aalaa arkata warra firdoosa al'aalaa arkate rabbi sinaa taasisu ka duraa karaa rabbii keessatti dhugummaadhaan ikhlaasa jechuma isaa san ol godhuudhaaf namni bahe yoo deebi'e dureessa tahee deebi'a maaliif boojuu saniin deebi'a moo kam ka duraa kana ka lammadaa wal mukaatibu alladhii yuriidu al-adaa isa galmeeffamaa ta'e gaafa duraa gabraatu jira bar jaalawwan kee islaama gabra if galmeesse gootaa isaa biratti baatii jaha keessatti bilisa na baasi horiin irra jiru meeqa siif kafala kum dhibba baatii jahan keessatti siifin kafalaa jahan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru rabbiin isaaf mijjeese kuma dhibban san ifirraa kafalaa anaatu isaan gargaaraa jee bar guddaan jalla jalaalu ka sadaffaa jaalawwan kee ka islaama wannaakihu alladhii yuriidu al-afaafa isa fuudha barbaadu inni sanuu ka haraamirraa zinarraa tikfamuu barbaadu jara kana anaatutu isaan gargaara mee ammaan tana kantiibaan biyya bareedduu teessanii arraan tana anarra wanni feete yoo sin je aruuza kee anaa sii cufa kum dhibba aboo kum miliyoona haa ta'u yoo sin je aboo qalbiin akkamiin nama sabatti aboo bar inni bar tujjaara galamsootii bar yoo dureessa teesga akkas jetta nama kun abbaa addunyaa fi akhiraa qabu anaatu wabii isinii seenaa jee namni tokko zinaa jibbinsaa fuudha seennan warabbil kaaba gaafadhaa abbootii teenyas sheekoolees ustaadotaas gaafadhaami gaafa duraaniitii fi amma eega fuute san horii yoom irra qabdaa yoo sin jee eegaan fuudhe boodaa yoo isinin hin jenne afaan dirree dawaatiin narrattu faan isinin jaa ni dhufti garuu jaalawwan kiyya horii miti ka adda namaas akkana yeroon jiru horiin hin barbaachisu jechuu miti horiin akka waliin agarru ikonoomii addunyaa kanaanneessu jiru horiidha garuu horummaan kun harka dhiira saalihaa yoo seene meelaal waan meeqatti godhu malee horii miti jaalawwan kee islaama akka bulchaa mu'mintoota amiiril mu'miniin abi hafsin umar bin khattaab radiyallahu anhu wal hadithu akhrajahu ibn abi dunya isaatu baase rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a al-lubbuti wal qunnamtii saalaatitti nin dirqaaje maaliif jennaan rabbiin ilmaan gaarii isa gabbaru akkanaa kan nuufiji waan irraa fuudhuu fi wallaalee bar malee maaliif fuutaa yoo gate aboo kaanis fuudhe kaanis du'e karaa keenya kaanoo aboo maaliif fuudhuu aboo mataatutti na oowwe boo lubbumatiyyaan if qabuu dhadhabee ani boo re'eetuma abdilqaadir eegee micciree nagadhiisee sin jaa boleso lahaa akkanaa miti maaliif fuudhuu feetan jaalawwan kee islaama ilmaan rabbii gabbaran jalla jalaalu rabbii yoo niyyaan teessan waan akkanaa taate gammadaan isin hin jaa rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa gammachiisu laal waan akkanaati jaartii teessan waliin mobaayil achi kaayiiti wajji haasawi faranjiituutu waan akkanaa jaa garuu waan nuti hin beeneefin an faranjii sin jee malee ulamaa'ii bara haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu amiiril mu'miniin akkana hin jenne radiyallahu an me time yeroo lubbuu tiyyaa jiraachuu qabdi bara lubbuu tee wajjin kophaa baatee teessee rabbi katti deeggartu du'aa katti godhattu jaartii tee wajjin kophaa baatanii maaltu nu barbaachisa akkamitti waliin jee maallaqni akkaataa nuti seebi itti godhu jirru kun akkami maal godhuu qabna ijoollee teenya tanoo akkam godhuu qabnaan maal haa ta'an yoo jettanii jaalawwan kiyya ka islaamaa wajji teessanii wajjin haasoyne hay maaliif waliin hiikne wali hiitan malee hay wali hiitan jaalalti jaalawwan kiyya ka islaamaa ni moofoftii bara jaalalaa mitiiti diina islaamaa maamalkachaa maleedhaan ka arkanne kana imaanni ni moofa waa yoon isin hin jeekam jettan jaalala dhiisiiti yoo imaanni jiraate bara jaalalti ka jirtu saa wallamaas akkasigaa imaanni nuu ni moofa waa tanaafi fasalullaha ta'ala an yujaddida allahu fi quluubikum فسألوا الله تعالى الله أولانا تي كرداجي أن يجدد الإيمان في قلوبكم إيه هنو لفظ نسيكن إيمان وان قلبي تيسن كيسا جيرو أكا الله هن إسني هار يومسو الله كرداجي جاللاس نمو فمتي هار يومسو قبدنين أكان إسنين فوتني دردرامتي كيرو ببريتو نامي هوتيل جيسو وان غري غرغارو يرو هري براكاتن إسن ستاراتو توجدني مخداسا تترزو والله نهارو يومتي ملي yoo akkuma ammaan tana waliin jenne mobaayil teenyaan feesbuukii fi tiwiitarii fi maarree irratti mashguula yoo taate hay maali boo ani wahin si fuudhe hunnootii jaartii ni qabdaa jettee si dhiistee si biraa deemti fi dardarri ammaas takka tajennu maali ni beetanii abbootii teenya warra as keessaa shamara qabuu fi ispiikaraanis yoo ayyoon teenya faan manatti nu dhageesseesi
irreheddun dardara fuudha waa hin sodaanne ni beetani warabbil kaaba waa fuudhan sodaanne garuu maal sodaate qallabaa fi mahariisan sodaate akkasii moo qab ani biyya keenyatti ammaan tana intalli takka yoo dubra taate duraan kum sadii ammaan tana kum shan geessan asitti yoo meeqa kana yoo dubra taate laki mahariin baana maharii laki waan bara mana isaanii nyaata akkasii ruuza maarree tanan baanu maharii isii fudhachuu qaba bara isii fudhachuu qaba kum diidamii aboo tanaafi dardarri kun cufaatu singili gaaboo ay sheekun alfaadil kumni diidam guddate ga hin guddanne sheek ay achi bakka muhadaraa san du'aa'ii maayii kanuu godhe isinii misa sheek rabbi umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii wajji rabbi isiniif haa kennu ay maaliif dubaree dura nuun dhaabbanne sheekun alfaadil isin wanta na dhiisaa jettaniini ay aboo gaa kumni diidam qaalii gaa aboo ikonomii ammaan tanatti moo ani jaartii tiyya qarshi kum sadiin kanneef wallahi silkii dhaweetiin gaafadhe mahariin ta'e meeqa akkasii taatu warabbil kaaba yoo qarshi kum kudhan jette an kum kudhan nin kannaaf diiddam jettu diiddam ammaan laga qi akkuma hadiisa rasaasa nyaadhadheetti guyyaa san rabbi jira boo rabbi riskii nu qonne rasaasa nyaadhiseetin ture meeqa jennaan ni qaanfatte miskiina dumbulloo takkaa bar aboota akkasii rabbi isin haarasatu ni qaanfatte boo takbiirtallee mooraalillee namatti hin gootan boosiin والله نزنينجا ميكا جناني ورب الكعبة جالو وانكي كسلامتنا ربي فين جابو هم فروهن انجتهم سنجي كميت قروا اني اكنا جئتين شيخانيس شيخ فضيلة الشيخ ابو محمد عبد الرزاق حسني توتو حفظه الله ورئيساتهم نكانا ودي امة برات سنين بيكامتي غسي امتان غافسن كم سدي امانتنا كم شنسنتي obboleeyyan kiyya akkamiin godhani beeta halkan odoon isitti hin dhaqin poostaa keessa kaayetin siree teenya kabata jala kaayee yeroo mana seennu kum sadeen san baasee itti kanne yoon du'e liqiin isiin irra hin jirtu boo Allahu miskiina wali qabam irra hin jirtu halkan maduraa ofirraa kaayee obboleessa ofirraa kanneetin jiran sin jaan ammaan tana isin keessa bar warra garii fuudhe faa hin kaballe ammaan tana kabala ammaan ay tanas ni jir wait agamit diwai gabalu gab ati futa jirta ilmu ni gabta abo rabbin ilman salih hunnu akka kayti kana warra se rabbi si aganu gabo abo warra maqasitti godu rabbi si aganu ati sirra jirti lekin amalle abo dalagi tika bali o rabbi jirati أنا كرني هنو أي خلي بالك إزاي ورب الكعبة هل كانوا مدراتين كرني سنجاب بلسو دو أباكيا أي لكي بر دو تو سرا أمباني بر أي وان إسيتي أي رب كنا فيه جنة جالو وانكي كسلاما يو إسين سيديز دي بلولا حالن تانين نغيان بريدا نيات داجي بر أكاسي مالي دو كنف أچي بر أركا باسي مال جتاني شيخنا أبو ربي عمري سيادة رسوغا لا قدال لك مال سيتني بيتني إيجا والفوتن جالتي أكا هاريوم تو والله وجهها سوا وجه جمدا والجالدا والكبجا في أمس أن ننقل لبر ميتنا لالتني تنجني جواب سنة وكم يتشيخنا تنجني جواب سنة أو ولتين إيرسون تكجاتنا كوفا كان جونا هيما سمال إني بيتني أنا من تنجافا ما من جرتوس جافا أبون جروس ربي رحمة ساني فاقولو إساني هنگفه نمو دوي شوفاتيفو إساني سوكو Alhamdulillah. Adikumullah yuslibal. Isaani sokku takka agarin beeku. Garuu ka akka keenyatti teknooloojiin guddattee I love you, I miss you ka waliin jenne sokkaniin beeku. Maaliif naamusa isaanii bareedaa san maaliif irraa dhaaluu dadhabne? Irraa dhaaluu qabnaa bara. Naamusa adaba isaanii san jecha itti deebisteen beektu, innis itti deebiseen beeku. Takkaatillee isii dhawee hin beeku wallahi agaree. I love you je'een hin beeku waliin hin jenne. nagayetti jaalawwan kee islaama amata dheera ummanti ya gaafa durtu ama 67 mokan isi amata 17 fuudheen abbaan kee yoo xiqqaate ama 50 jiraatan takkaa sokkitee hin beetu naamusa kana ma isinis yoon amma isin gaafadhe akkasii bar akkasuma miti umman teessan takkaa sokkitee
dubaree nuti tapha kana jijjiiruun qabnu bo aboo bara afur lama yoo taphatan kubbaa 5-3 lama taphachuun hin jirtu aboo tapha haa jijjiirru gaaboo kam jettan arrarraa eegalee tapha ni jijjiirra warri jettamme aboo takbirtaa lubbuu teessaniif isinii kanna rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu warra hin fuune rabbii isin haa fuusu ka fuudhe ammoo rabbiin gargar hin baasin haajaa teessan ta isinii jabaatte mara rabbii isiniif haa laaffisu riskii teessan balloo rabbii isinitti haa gannu yoo riskiin teessan ol jiraatte rabbii isiniif haa buusu yoo gad jiraatte rabbii jalarraa isinii haa baasu yoo fagoo jiraatte rabbiin isiniif haa dhiyeessu yoo isinitti dhiyeesse isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise barakaa keessa isiniif haa kaayu warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii ilmaan saaliyaa rabbii isinii haa godhu asumatti dhaabna Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته